شرماركي آدم الرأس سوشيال ميديا كل شرماركي آدم كيسا قبا شرماركي آدم سومالي دا أورومو متي ورجعو توزبه كبجمتو تردفتو تا تيك توك اسكندر اليورسو الرامي ايديولوجي تقاتا كتن اسم فيدون فيديو قبابدو تنن يا دبلا اسم ديسا نهور دفع دوغان داري دارجتني يو دوغا فرتن غند دوغا ولتن يو دار فرتنيس غند دارا ولتن كم فرتن اسني بها نوتي امو وان نبرجرو اسني فغوماچنا شرماركي آدم أكا علم أورومو تكوت جه علم أورومو دا فغوماچو قبو غوماچير آرتي أورومو غبرتي جه روغو إساتين بهامو قبو بهير ورّي أرانتنا شرماركي أورومو مرة باسقوني bara isini oromo da qabsawa ture arti oromo tif qabsawa ture san isini mal goda ture yo jette watakka oromo fingoni arab sura kan ke oromo tikai sura kan ke kanab enyumtu wolitti sharmarki adam ilm oromo ti jechu oromumma isa hujidan mirkanese jechu sharmarki adam سياسة أكنا خنا الرب سون أكنا خوني إيسا أممتي أكون مبيكمو برسيسان سياسة أكنا تكفر الشني لما فرتي ورك هفاوتي كنا لكمسا برادي إني إثيوبيا تيامنا إثيوبيا نمت تيامنا سومالي تيغري أمارا هندي ummata tokko kan hawaasummaa tokko waliin qabutti amana warri jaartii amaaraa jalaa fuutanii siyaasa oromoo dabsitanii ati oromoo miti sagaltamii takka eegalanii bara shaniin sagaltamii takka nama waggaa 30 dabre qabsoo oromoo gubbaratti qooda leencaa qooda oromoonni kutaa 11 hin baatin nama tokko hin baate faa gaafa oromummaa irraa mulqanii ati oromoo miti jaanii ture ati oromo miti ati oromo da jechi jow jecha dinati kalalam huji enyu oromo daf huji bareedu hojjat enyu oromo daf wareegam kalalam khana siyasa mandara siyasa gosa siyasa amanta warri charachanu warra oromon tuni akka hawaasa ollaa isiiti wajjin firummaa hin qabaanne diinummaa akka qabaatu siyaasni oromoota dadhabaa akka deemu injifata akka hin taane warra yaaduudha. Amma mee dhuguma dubbachuudhaaf gaafa oromiyaa gubbarratti waltajjiilee garaagaraa kaafaa'uun gaggeessaa turte san مدرجة بقلا غربا غبر جروتي مدرجة مررا غدينا غبر جروتي مدرجة جورما غبر جروتي وري دبرتي نفتنيا فودك ابسو اورومو دبسي يعني غافا والباني اكسي حركه ولي دونسن سايد غوتي يوديبني بقالان دبرتي غوجامي تكفودو داتو اساف مرغمو dubartii afran kan loo yookaan dubartii takka dubartii umbannaa takka yookaan dubartii sinkommandoo yookaan dubartii walloo takka yookaan dubartii jimmaa takka ta'aa amantaa islaamaa qabdu fuudhuudhaatu akkuma maatii isaatti isaaf mirga yoonne dhugaan jiru haqni jiru dubartii gojjaamee fuudhuudhaatu baqqalaaf mirga. Pirezidaantii Shimallisis ta'u dubartii gojjaamee fuudhuudhaatu isaaf mirga. Haacaaloo Hundeessaatis ta'u dubartii gojjaamee fuudhuudhaatu isaaf mirga dubartii Tigree fuudhuudhaatu isaaf mirga amantaa isaa qabdu akkuma kun isaaf mirga oromoonni harargeetii fi soomaalonni amantaa takka waliin qaban duudhaa waliin qaban ummata hawaasummaadhaan wal fuudhee wal horee walirraa horee wal biqilchee jechuudha
kana yaa Soomaalii je'ee quba gaafa Soomaaliitti laatu Soomaaleen san lammii akkam akka taate wallaaluu dhabuurraa kan kaa'aa jechuudha. Amma fakkeenyaaf Oromoonni keenya komantii jala deemanii hogguu namni dhugaa dubbate Oromoo Harargeetiin yaa Soomaalii, Oromoo Shawaatiin yaa Naftanyaa, Oromoo Wallootiin yaa akkana jaanii gaafa arrabsanii bira gamu. Sa mee dhugaa dubbachuudhaaf akka hawaasa Oromootti yaa Soomaalii namaan jechuun duratti Soomaaleen tuni gosa ittiin boonanii moo gosa ittiin arranfamanii? Bar Soomaalee yaa qottu hogguu isiniin jechaa turte yaa ummata lafa qotuu malee siyaasa qotuun beeyne isiniin jechuu jirti. Dhugaa isaaniiti. Isin lafa qotuu malee siyaasa nama biraatu gaal jaaniin Soomaalee nama araan. Si galee miti warra kanaatu isin gubbarra qotaa isin jechuuf isin arrabsu jirti. Isin yaa Soomaalii hogguu naman jettan intala Soomaalii takka ta Oromoo kutaa 11 yoo ati warra dadartaati ta magaalaa dadarkeessaa saanaa namaa dhiitu gartimu. Yoo ati warra qarqartaati ta magaalaa Ciroo keessaa saanaa namaa dhiitu gartimu. Yoo ati warra awwadaayitaati ta magaalaa awwadaayit keessaa saanaa namaa dhiitu gartimu. Yaa Soomaalii hogguu naman jettu. Magaaluma Dirdaata waliin qabnu tana keessatti namni saanaa Soomaalii dhufu dubartii Oromoo akka taatiin dagatta. Jabuuti yoo deemte Soomaaliyaa guddoo tana yoo deemte asuma ollaa keenya Hargeysaa kana yoo deemte waardiyaa mana Soomaaliidhaa saanaa Soomaaliidhaa ta'edha. Ilmaan Oromoo akka taatiin dagatta. Kun hundi maal irraa madda? Bar ati siyaasa qotuu dadhabuu waggaa 120 yaa qottu Soomaaliin sin jettee si arrabsisan irraa madda bar. Duuba lammiin tuni lammii diinagdeedhaan gaanfa Afrikaa gubbaratti olaantummaa gonfate tuni waan isiidhaan nama arrabsanii qabdi. Inumaa shormarkee yoo Soomaaluma sanuu ta'u waan isiidhaan nama arrabsan waan ittiin boonanii malee waan ittiin nama arrabsanii. Kanaaf ummanni Oromoodhaa wanni isin beekuu qabu. Ummanni mancaaftuu lama akkuma Soomaaleen Oromoota Harargeetii waliin wal keessa sardetti Amaaraa wajjin wal keessa saaree jira. Araat nati fudhadhu. Ummanni Walloo Raayyaa fi Walloon akkuma Oromoonni Harargee Soomaaleen wal keessa saaree jirutti Anfaarii wajjin, Tigree wajjin, Amaaraa wajjin wal keessa saaree jira. Kana amanii fudhadhu. Anfaar akkuma Soomaaleen Oromoota Harargeetii wajjin wal keessa saartee jirtutti Karrayyuu wajjin wal keessa saaree jira. Kana amanii fudhadhu. Kanaaf siyaasa Oromoo gaggeessuu gubbarratti aadaa Oromoo guddisuu gubbarratti namtichi gahee mataa isaa bahachuudha malee waan Oromoodhaaf godhamu godhuudha malee Somaalee ta'ee Oromoo ta'ee yoo Oromoof bu'aan buufne yoo Oromoodhaaf gahee mataa isaan baane dhalatee yoo du'e nama tokko Oromoo dhalatee du'e yaama. Namni Somaaleef dhalatee Oromummaa gubbarratti hojjete tokko nama Oromoof dhalatee du'e yaama. Kanaaf siyaasa injifataa akkanaa kana hordofne Itoophiyaan takka Somaalees ta'ee eega lammummaa Itoophiyaa bika qabdutti Amaaraas ta'ee Tigree nuti uummata tokko uummata siyaasa tokko waliin hordofuu qabu biyya takka waliin qabaachuu qabu jennee biyyummaa gubbarratti amannee yoo wal tuttuquu wal arrabsuu baanne irra wayyaadha. Ergaa jettu isinii dabarsuudha. Kanaaf Sharmarkee Adam gahee leencaa baateera Oromoof hojjeteera waan isa arrabsu hojjeteen jiru waan isa farsu maleedha. Warri amma Sharmarkeetti bobbaatan warra Oromoodhaaf bu'aa hin buusin warra Oromoodhaaf arraba gumaachuu qofaadha. Kana fudhadhaadha. Iskandar Ali Warsootii irraa fanganaan isin jaa nagaan jiraadhaa horaa bulaatii banaa.